galanni rabbii fi waboo haa ga'u dhiingadda Oromoo gurra dhaga'uu diddan arra afaan Oromoo naawwii kana haasa'u jirtanii. Nagaa malee milkaa'uu hin dandeenyu. Nagaa hin barbaanna. Nagaafis baay'ee kadhannee jirra. Ammas kadhachaa jirra. Deebi'aa karaa nagaatiin galaa. Rabbitti illee amanuu baattu gartee nama rabbitti amane kanallee ilaalisi. Karaa nagaatiin eenyuu si wajji qabsaa'uu danda'a. Jaalmiyaa keessan jaarradhaa. Yaada keessan qopheeffadhaa. Uummata keessan karaa nagaatiin himadhaa. Waggaa lamaan filannoon. Eenyuu si wajji qabsaa'uu danda'a rabbi sodaadhu karaa nagaatiin. Namicha har'a galee waggaa lama keessatti qophaa'ee yaada qabaatee jennaa mo'uu danda'a. Karaan nagaa kaafaa cufame. Kaabaa cufame. Kawwa booba namu kun kame. Karaa qilintooti. What? Karaa qilintooti. Nama jeesurraa waggaa 5 kudhan obsanii filannoodhaan mo'uu wayyu wala jeesurraa. Namoonni karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf galan sun baay'een isaanii maneedhaa jiran. Deeggartoonni isaanii maneedhaa jiran. Waajjiroonni isaanii baay'een cufamanii jiran. Hojjettoonni garaagaraa kutaalee naannoo fi bakka adda addaa jiran hundinuu mana hidhaa jiran. Hidhamuu isaanii kana yoon dhagahin dhagahuun ammarra. Hoggi inni karaa nagaatiin qabsaa'uu danda'an jaansan bantii urgee isaa itti gaafatamaan adda bilisummaa Oromoo Finfinnee keessaa qabamee mana hidhaa deemu jira jechuun gaazexaa Faransaayii wajji. Karaan nagaa kun karaa qilintoo san immoo karaa gartee mana galaanitti ijaartanii itti Oromoo torchii godhu jirtan san immoo karaan isaanii baname kun kami. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftanii seen jecha dhugumatti karaan nagaa hedduu nu barbaachisa. Uummata keenyaaf illee nagayaatu gaariidha jennee erga amannee kijibuu dhiifnee dhugaa walitti himnee uummanni Oromoodhaa karaa nagayaatiin akka qabsaa'ee abbaa fedhe filatee Oromiyaan nagaa taatu irratti gattaa'aadhaa hayyoota Oromootii fi beektota Oromoo waraana bilisummaa Oromootii fi waan Oromoof hin qabsaa'aa jiru hunda waliin mari'adhaa jechuun badiidhaa miti. Ammoo hayyeeni mari'annaa galchaa jettanii gaafa galchitan yoo gartee ammallee akkuma tiraatana duraa sanitti kararraa mastan taate namni kun haala kamiin amanee nagaa Oromiyaa keessa buusuu qabamee gaafuma tana qofa haa ol gaafannu tan biraa itti deebinaa jechuudha. Oromoof hin qabsaa bilisummaa Oromoof guddina Oromoof. Ta Oromoo. Ana sirra Oromoo namaan jedhe. Kan akka koo Oromoon eenyu? Ani fi Oromoo. Alleen kun sirra Oromoo. Kan kee kun xiqqoo nama shakkisiisa Oromoon tokkoffaa ana. Ani tola. Ati tola. Ani no wada, ati no wada. Ani no jadda, ati no jattu. Ani Oromoo sirraati jedhe. Jedhee dhufa aangootitti kennama. Torban tokkoon turu hattuudha. Hattuun biyya misoomsuu hin danda'u. Lafa Oromoo gurguraa ba'a. Lafa Oromoo gurguraa Oromoof qabsaa'uun sobaa. Adeeroo wal sobuurra wal gobuu wayya jetti Oromoon. Yoo aangootti kennine hoottu hojjedhaa jennee aangootti kennine fira isaanii ol guuratanii jette maashaallah. Eenyutti aangoo kennite? Mee eenyutti aangoo kennite? Oromiyaa keessa shimallis irraa kaafee namni aangoo qabu ni jira. Soba dhaaba. Inni baddaa jirus, inni ala jirus, inni keessa jirus, inni abbaan aangoorra jirus nagaa barbaannaan inni jalqabaa ofirraa jalqaba. Nama paartii ta'e keessaa unu gaya. Nagaya buusu qabna. Ajjeefne, buqqifne, saamne, dadhabne. Uummanni Oromoo lakkuma ajjeeftuun lakka buqqiftuun xiiqee keessa galee fi tokkicha qabu gaaratti ergachaa jira. Haa mari'annu hasiin juu fuutee hidhaa keessee paartii ta'e keessaa paartii tana baraaruu qabna. If baraaruu qabna. Hanga hafee kana gartee waba wajji haasofne. Oromoon amma diinee hedduu qaba kaabaa kibba gamaa karaa hundaaf Oromootti jabaasaa jira. Hojiin nuti hojjennu kun paartii teenya osoo hin taane uummata Oromoo diinaa saaxilaa jira. Nuga warra siinjuu fuuteeti hidhaa keessee bi. Eenyuus si amanee ilmaan isaanii qawwee irraa fuudhee si fidamee rabbi sodaadhu. Mee eenyuutu hujumatee if laalime? Oromoon lagaan ol qoodaa, amantaan wal qoodaa, walirratti hojjechaa, wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u. Oromoon gaafa wayyaaneeti moo amma gosummaan adda faca'ee jira. Diigamee jira. Oromummaa dhiisee bar namni gandummaa gale. Gaafa wayyaaneeti moo amma. Kana Oromoon iftiin xaluu qabdaa jechuudha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maal adaraa waaqa sin uume nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu tanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Tokkummaa Oromoo nuu fida. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Mee gullichi deengee harkasi kennatee abbootiin gadaa Booranaatii fi abbootiin qabeenyaa warra Booranaa fi dansuun eessa jiramee gullichi deengee sun. Namni gullichaan ta'in marroo kabita. Namni gullichaan ta'in gartee gammachuu abbooyyeetii kamita. Namni diinaraas hin ta'in sanyii kamita. Qabaa fidaa. Kunoo yoo nuti ijoollee tana wajjin haasofne nutti gaafatama haya badaboo kan qabanii si fida galchan eessa jirame? Eessa jira? Gaafii jirtu tanaa bara. Yoo maraatti rabbi si haa fayyisu. Yoo quuftees rabbi si quufa kana sirraa xiqqeessu. Silaa ni quufte. Namni si dubbatu hin jiru bakka waan feete dubbatta. Feetu jannataan isin ijaara jetta. Sigale? Feetu qabriitee isan gubbaa warra namni fixu jiru kana gubbaa dhaqeetiin illiidhaa bahaa gaaddii saawuuf jetta. Feetu roobaan isin roobsise jetta.
Hunuma xayyibarraa eegalee ati ergamaa keenyaa jechuu jiranii. Baayibila dhiisanitti qobooda kitaaba idaamu. Ambara raarra wangeela isiniin hin jenne wanni kun. Wangeela kanaa booda nagayaa fi raamata isarra buusuu ta'an musliimaa fi kiristaanachi keessa jiru qabatee nagayaa fi raamata isarra buusuu ta'an na eega. Xiqquma bichaa na eega. Abaddan boo musliimni akkamitti boo nagaa fi raamata irratti buusa. Haajaaloo kana agartee akkoo abiyyi dan hubatee hoggaa abiyyi arge boo isa gurgura yoo taate malee abaddan islaamni akkamitti boo nama akkanaatiif obboleessa kiyya amantii fi balleessa rabbii. Alaa kullee nageenya hedduu barbaachisa mariin nageenya hedduu barbaachisa obboleeyyan kiyya waan kana irratti hin qoosina biyyi faalleen gama dhugaadhaan as deebanii mariin marsaa sadaffaa kun akka itti fufu hundi keessanuu jajjabeessanii waan gootan. Namni Oromoo jaalatee Oromoo mariisisu jiru. Namni Oromoof bakka kennee Oromoo mariisisu jiru waan muddamteef bilziqinnaan akkana godhachuu jirti. Kanaan jala dabarraa ummata wajji mari'achuu jirra jechuun jala dabarra jetteeti kana godhachuu jirti. Ummanni Oromoo tanaaf shawwaduu hin qabu. Afaan mimmi'aa waan nama bulchuun darbee jira jechuudha. Haasoyni kee guyyaan inni nama mi'aawu guyyaa mini beekta. Gaafa gartee shoorarkee isaan nuyi. Abbaan badii nuyi. Qorannee hiina malee hiineen qorannu jettee waadaa san cabsitee nama hidhu seente. Gaafas bishaan si jala yaa'e siyaasaati. Siyaasaan kuftee jirti bilziqinnaa. An amma duraan isinii hime. Arrallee irraan deebi'e. Oromoo wanni qabsaaweef aangoo nama tokko qabsiisu garee takka aangoo qabsiisu sirna bilisoomsuudha. Sirna bilisoomsuudha. Gurra qabadhu. Sirni sun bilisaa'ee jira. Oromoo buqaatiin irraa dhaabbattee jirti. Oromoo duutii irraa dhaabbattee jirti. Oromoon gartee gudeedamuun irraa dhaabbattee jirti. Oromoo kana lakkaa'u sirni bilisoomuu jechuun sirni kanas irraa dhaabaa jechuudha. Aangoo meeshaadha. So saniifuu kijiba dhiisaa. Namoonni aangoo irra ta'anii Oromoo isa rakkatee misooma gaafachaa jiru kana jijjiiramuuf halkanii guyyaa hawwatee bu'aa jiru kanarraa kan hatu nagaa argachuu hin danda'u. Amata meeqa amata 3 guutuu 4 guutuu eega dhimmi hattuu ka'e akkanuma jechaan jirtu nam tokko haaftee ni beeyta. Ummata bira gaariif godhuufi as eeysuma isaanii aangorra guuratan maarree nam tokko sossooftee beeyta aangorra. Eega rakkina dila kana hubatte. Eega rakkina dila kana qabaa beeyte. Eega ummanni kana dararamaa jechuu amante. Ummanni dheengadda gatii si kafaleechisi si geesse akka dararama jechuu eega amante. Eega Oromoof dhimmamte. Mee attootachi guuratte kanatti jettu san tokko aangorraa sossooftee ni beeyta. Foon nyaatee foon fakkaachuu danda'ama nagaan qabu. Maaliif keessoon isaa hin beeka waan godhaa Oromoon tokko ta'ee nagaa isaa eeggatee innaan inni kaan tasgabba. Baay'ee bubii guddaa gubbaarra jira. Misoomni amma argine kun muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira. Dhugaadha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuu rakkisaa. Muummicha ministeeraa sobni sirraa beeksise. Dhiisi sobaadee. Yeroo rakkatanii Oromoo waan ta'aniif rakkanneedha. Oromoo waan ta'aniif hidhamneedha. Kottaa hojjedhaa jennee gaafa hojiitti ilaannu Oromoo qorqonii Oromoo irraa nyaatanii hojii waggaa 2 3 dhumu waggaa 10 teechisu. Hattuudha. Hattuun biyya misoomsuu hin danda'u. Addunyaa waa xiqqishoo irra jiraattu tanaaf hin sobinee dhiisi. Gogisirraa hammaate abazzaam jaamaarri sigale. Ani irra deddeebi'ee kaaseen jira waa'ee hattummaa. Namoonni jimmaarraa dhufanii jiraachuu danda'u. Abbaan barbaadanis deemtanii ilaaluu dandeessu. Manni abbaa fiixaas, manni harmee kootis hanga ammaa dhoqqee sanaa wajjin jira. Abbaan barbaade deemee ilaaluu danda'a. An kan hin qabsaa'e abbaa koof haadha koof obboleettii koof miti. Gosirraa fokkisee dhiisi. Amata human jiraattu sigale. Amata human jiraattu dhiisi firra. Bakka akka nama miskiina akka nama uumaan arginu maramee tatta. Faashin akkanaa gaafa Haayila Sillaaseen dubrummaa qabu taphattee bira kuttee dhiisi firra. Faashin akkanaati. Ummata gartee yaanni isaanii sadarkaa tana dhaqe kijibuu dhaabii jechuudha. Itti aansuudhaan Oromoon instituutiina isaanii jabeeffachuu qabdi. Ka Oromoo salphisee Oromoo tuffachiise. Arra waan du'etu reefi gartee warri siyaasaan dhume kun wannichi tattaa'u jiruuf namni biyya tana walii qabee hoogganu hin jiru jettee addunyaan hundi eegu jirti jechuudha nama eegu jirti jechuudha. Osoo dheengadda walirra duuluu baanne. Osoo dheengadda jabaa keenya cabsuu baanne. Osoo dheengadda mooraa Oromoo diiguu baanne. Arra kun hin jiru jechuudha. OMN irraa eegalaa instituutiina Oromoo jabeeffadha.
Ivi YouTuberoota Oromoo, TikTokeroota Oromoo, warra Facebook irraa aktivistoota Oromoo walii galatti waan Oromoon qabdu hundi qabeenya Oromooti jabeeffadha. Anaa isiniin jedhe jabeeffadha. Sigale hawaasni tokko arra waan Oromoo irra gahu jiru laaltanii gartan. Osoo waboon jiraachuu baate an dhugaan isinii an nama paartii tanaan lubbuu kennee deeggaruu ture jechuudha. Hanga irratti warra paartiin tun sirraa'uu qabdi jee duula godhu jiru jechuudha. Paartiin tun nama jeesuu dhaabuu qabdi jee nama duula godhu jiru jechuudha. Paartiin tun Oromoo wajji araaramtee sabaa sablammii wajji araaramuu qabdi jee nama duula godhu jiru jechuudha. Sigale maaliif paartiin ummataa wajjiin bu'aan araaraman qabne bu'aan isiin fiddu fagoo hin deemu. Gatiin qabu. Maaliif gatii kafaltare? Mootummaa Oromooti siin jagabbee qoma dhabate. Akkamitti? Ati ilma wanni dhaltuuf, wanni ilma harkachuu hawwituuf maali? Harreen ilma rarraroo buufattee jettee Oromoon ogii mammaayitu. Sigale? Ati wanni mootummaa harkachuu barbaadduuf maali? Tan dhabdettiin harkachuu moo tan harkaa qabduttiin si harkaa ba'u? Oromoon gaafa wayyaaneeti moo amma gudeedamaa jira? Oromoon gaafa wayyaaneeti moo amma buqqa'aa jira? Oromoon gaafa wayyaaneeti moo amma beelawaa jira? Oromoon gaafa wayyaaneeti moo amma gibira kafalaa jira? Oromoon gaafa wayyaaneeti moo amma gosummaan adda faca'ee jira? Diigamee jira. Oromummaa dhiisee bar namni gandummaa gale. Sigale? Gaafa wayyaaneeti moo amma? Kana Oromoon iftiin xaluu qabdaa jechuudha. Bilisummaan harkadhe ilma Oromoo ka biyya bulcha jettu kana irraa maal harkadhe ijii iftiin xale? Tokkummaa kiyyaa jabaate moo? Amantii tiyyaa gad dhaabbate moo? Sigale? Eenyummaa kiyyaa lalise moo? Warra buqqa'ee gartee badeetu bakka deebi'e moo? Seenaatu gartee bakka naa deebi'e moo? Gaafi Oromoon naa deebi'e moo? Kana Oromoon gartee taa'ee if xiinxalee if madaaluun dirqamaa jechuudha. Sirni tokko kan sirna kee ta'uuf afaan kee dubbate si keessa dhalateefi miti. Gabrasiyoon yoo dhufee gaafii Oromoo deebise Oromoodha. Sigale? Abbaan fedhe dhufee yoo Oromoo tole Oromoodha. Beeki tana si keessa dhalateef hay. Arra warri si keessa dhalate madaatee si hooqutti jiru. Nuti bar gaafa duraa Minilik kana gaafa duraa masaraa keessa kaan hay Amaaratti hin shawwaduu fi dhiisi jedheetuma namni irra guttaan dhiifnee jechuudha. Hay ittuma fufee wuyi bar. Minilikiyyee boodarra Minilik kaasee haasoysiisee jechuudha. Ammaa booda qabadhu tana. Yoo namni Minilik komatu heeraan gaafatamuu baate kijibaanaan jiru. Yoo namni Minilik komatu kanaa booda biyya diiguu deema jedhanii heeraan gaafatamuu baate kijibaan maal jedhaan jiru. Yoo namni gootota keenya jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu Taaddasaa Birruu Sigale Baharoo Tumsaa warri waan kana qamisa godhatee deemu warra biyya diigu warra seenaa qeenxee hordofu jedhanii isaan heeratti hin dhiyaatin kijibaanaan jiru. Yoo Oromoon daftee if dhaqqabuu baatte wanni kun akka dhuftu shakkiin qabu jechuudha. Shakkiin qabu jechuudha. Arra qoma dhawataniiti seenaa ati bara meeqa dalayte? Seenaa isaanuu akka Tigree jalaa bilisoomanii aangoo qabatan isaan goote. Kabara aangoo Abiyyi qabsiise bar Itoophiyaa ozoon hin taane sabboonummaa Oromooti bar. Waan aangootti hin qabatte san daran jabeessitee kunuunsitamoo san dhabamsiifteeti gartee waan aangoo sin qabachiisin bakka san buusuu barbaadda. Kana hunda ka Oromoo godhee hoogganoota Oromooti jechuudha. Kaan maallaqaan bitee kaan gartee dhalaa wajji ciibsee viidiyoo irraa waraabee an bar tokkotti beeka waan kana beekaatiin usa malee. Warra akka caljee muka keessa tattaa'u kana waan isaan tatta'aniif hin beeka. Garaa isaanii hanga gubatu jiru hin beeka. Yaani hanga isaan hidhiif ciniinu jiran hin beeka. Kaan viidiyoo irraa waraabanii kaan maallaqaan qabanii sigale. Zeeroo godhanii tetteessisu jiran malee tokko wanni isaan ta'anii jirtu. Memma namni Kaafaa irraa yaadda'u jiru ni jira. Kaafaa wajji mari'annaa mootummaan ni jee takka. Abaa'oo warra Daawit Ibsaatii fi warra achi jiru sanii wajjin mari'anna ni jee. Hin jennee jechuun kana facaasee jira. Sigale. Kana facaasee jira. Ni beeka facaasee akka jiru. Waboo wajji jechuu jira jechuudha. Paartii Amaaraati wajji mari'achuu jiran jiru. Warra firraa dhoorku jiru sanii wajji mari'anna jira jechuudha. Addunyaan humnatti amantee jiru. Anarraallee numaan jaa borullee numaan jaa riphee lolaa dhabamsiisuun dandeessu. Sigale. Riphee lolaa dhabamsiisuun dandeessu. Numa dhabamta malee. Maaliif riphee lolaan dandeessu? Riphee lolaan diree uffateeti dhiirti dhalaa fakkaattee dhufee sidhee kuta.
adeero ana raaran dubbanne tana gaafa isaan fannoo irratti lola labsaniis fannoo tanan dandeessu yoo ummata amaaraa jalaa qabatte malee ummata amaaraa maaliin qabatta yaadaan qabatta waboo sin dandeessu waboo yoo balleessuu barbaadde waboon ummata waadaa galu sammuu keessa tattaayate 4 kiiloo jirtaati hujirra oolchiifi afaan oromoo afaan federaalaa godhi warra oromoo ajjeesu jiru kana qabii warra oromoo hidhu jiru hatu jiru kana warra wajjin hatu jirtu kana sigale ati hange attee usiga ati bakka muummicha ministeera waan taatiif dhiifama sii goone waan attelle waan ajjeeftelle dhiifama sii goone warruma si jalaa kana kaasi gaafii oromoo deebisii hoggi namni siin jeese kadhatu ati bakka waan biroo haasuyita jechuudha akka nama uummata kanaa gaddee harka qofa keessa haayyattee sigale teessee kana namni waan ati qaraatu kana bira kutee jira jechuudha amma namichi Keeniyaa dheengaddaa Somaliland hintaatu enyu dura gabbee morme anami kana si gartee warri media oromoo kana dabalatee waan sirriitti kun waan deeggaramuu qabu waan maarree ta'uu qabu jee dura ana gabbee jalqabaa badeen taatu isiniin hin jenne amma kun odeen gadda Keeniyaan maal mallatteessee dhufe tokkummaa Afrikaanii eeyinaa jee mallatteessee dhufne suna jechuun Soomaleen Afrikaa irraa tokko jechuudha Soomaliyaalaandi jalaa diigee jechuudha ati hangatti dhuftu sigale hin arkitu Soomaliyaalaandii fi inni nagaa walitti dhaammatan sigale hintaatu sin baatii takka keessatti sigale baatii takka keessatti amma hujii jijjiir maarre way abbichuu baamala way maarre abbichuu baamala takka barinni siistamu maangodha waa hundee barinni hayafata barinni siistamu hundee adeero faashina isaa namuu jala dabre pirezidaantiin Soomaaliyaa dheengaddaa Afrikaa Yuuniyeeniin maal jeen sigale dhufee my big brother obboleessa kiyya guddaa jee inni itti maxxannaan deemati afaaniin deemee garaa dhagaa jeen sigale namni hundi afaan isaa jala baree jira sigale namichummaan Keeniyaatu shakkeeti jawwal ga'ii inni waliin mallatteesse tana mogguma tana keenyaan jaartiin isaa aboo waraqaa biyyi dheengadda mallatteesse maa akka iseen wanni abiyyiitun itti fufan qabdu mee yoo itti fufe ni ilaalla mogguma tana kaayyeenya waan jalqabe waan inni xumure garre sigale mee mogguma tana kaayyeenya waraqaa hangas takka tuffatamte sigale amma garuu xiqqoo yoo kan dhageeffatu taate ambaasaadar Taayyaa Asqasillaasee kana nama muuxannoo qabu tokkicha kana qofa nama muuxannoo qabu muudde sigale tundis wala ministeera keeti wala maalkeeti sirraa eegalee waan gartee takka waan addunyaa tanaa urraa quban qabduuti namicha tokkicha sammuudde yoo garuu gaa kan dhageeffatan taate dhageeffatanii gaafiinti namichuma sanuu ni dhageeffatanii sigale namichi amma ambaasaaddartichi kun nama muuxannoo qabu ana guyyaa gaarii gootes takkitti ati gaarii goote numaan dubbaddaa jechuudha tana waan sirrii goote tanafi namitti bakka biciyyoon Dr. Liyaa Taaddasee hujii University Amerikaa guddoo keessa harkattee aangoo gadhiifnaan intala saniis fiddeechi kaa'u that's good sunillee nama muuxannoo qabu sigale jara lamaan san kaabineetii keessa nama lamaan san nama ija qabu muuddatte yoo ari'uu baatte gaa namni tokko yoo kana amma hugii Amerikaa waan akkanaa feetii siinja ambaasaaddarri dhufe sigale Amerikaa waan akkanaa feetii hugii siinje aayitu naan taatu deema si jettee faariiti Walif sammuun isin coomtee waan jirtuuf waan addunyaan itti bultu tana quban qabdan saniifuu an wanniin isiniin juu ummata Oromoo kijibuu dhiisa ummanni Oromolleen mootummaa Oromoo maarree Oromoo jettee fi kijibuu dhiise gartee paartiin sirnan qabne paartiin jaamtu paartiin bilziqinaa sirnan qabdu sirni isiin qabdu mee sirna kanaa jaarraa ajani gabbaani sirna kanaa jaaru jirraa ajani amma abaa'oo sirna isiin jaartu feetu dadhabdu feetu ajabaattu ni beeyta sirna isiin jaartu faayidaa Oromoon irraa fayyadamtu guutuun tarree dhicheessi irti jechuudha. Isaan amma wanni siin sodaachisa wanni jaa yoo chaansiin tun nu harkaa baate siin jedhan. Yoo chaansiin tun nu harkaa baate. Sirna isaaniiti yoo chaansiin tun nu harkaa baate Oromoon guutuun kasaartee siin jedhan. Oromoon ni milkooyti malee wanni kasaartu hin jirtu. Kanaa booda namni tokko dhufee Oromoon gabroonfatu tana naaman. Kanaa booda. Kanaa booda maal Oromoo namni gabroonfate jettee kayaa dumarataa qofaa. Oromoo hangana hidhatte dhiisi. Oromoo bara dukkanaa sanuun gabroomin. Oromoo kanatti hidhatte. Oromoo isnaapara kanaatiin garte. Arrabar waraanni bilisummaa Oromoo kasossoo kun irra baay'een isaanii namni digirii takka hin qabne ni takkataa bar. Namni digirii takka hin qabne ni takkataa jechuudha. Ummata gartee ekonomiin akkamitti harkaanfatti, siyaasaan akkamitti harkaanfatti, addunyaan akkamitti jiraatti. Sigale eeysaan eeysa yoo dhufte
gartee itti milkooyinaa itti khasaarraa beekuutu qawwee baadhatee jira jechuudha. Maaliif Itoophiyaan afaan qawwee malee waan hin beekneef. Kurragaan osoon paartii mormituu isa bira teessuuti warra nagayaan isaa wajji qabsaawaa jiru hundaa'u hidhaanii dannaqeeti warra ala jiru galcha. Okay. Marroon faanni galan rakkoon hin jiru. Kennisaa ayyaana afaan ichi keessa miilli naafate hidhaa maan baane Abdii Raggaasaa fa'aa maan baafne warra jara kanaan shakkitee hiite kana maan baafne yoo dhugumaan gartee kan gartee araara dhugaatii deemtu taate saniifuu ummanni Oromoo bakka jirtanii paartii irrattis mootummaa waan ifin jettu tana irrattis hundarrattuu dhiibbaa godha araara dhufu qabanii araaratti hin dhufne ummanni Oromoo alancheef irraa darbu qaba. Oromoon garuu shawwadamuu hin qabdu. Kanaa booda Oromoon gabroomtu hin jirtu. Yoo chaansiin tun nu harkaa baate Oromoonni gabroomti. Adeeroo yoo chaansii maalii harkattee chaansiin tun si harkaa baatee dhiifte mee maal sii goote chaansiin tun maal irraa fayyadamne? Mee Harargumarraa kaafnu. Jimaan Harargee bara Wayyaaneetirra qaali moo bara Abiyyiitirra qaali? Sigalee? Okay maal Harargee maal irraa harkattee yoo jette beelaan irraa harkaddee siin jaa. Gibiraan na gidirsuun irraa harkaddee siin jaa. Amma qotee bulaan waan kafalu dhabnaan dibicha tokkichaa qabu hiitee kaadireen dibicha geessitee masraabeettitti hiiti. Gatii gibiraa kafalii dibicha kana koo fudhadhu siin jaan. Yoo gatii gibiraa kafaluu baate dibicha kana gurguranii kaan irraa fudhatanii gibira cufanii jechuudha. Ummanni Oromoo sadarkaa saniin maraatu jira. Re'ee jabduu yoo qabaatte fuudhaniiti fidii gibira fidii jaanii ifi ichitti hidhatanii jechuudha. Saniifuu an wanniin uummata Oromootii fi hayyoota Oromollee karadhu tokkummaa keessa jabeessa instituutiona qabdan dhaabbilee qabdan jabeeffadha. Amma agartee bilziqinaa harka kennisiisu jiru warra humna qabu jechuudha. Nama humna qabu wajji dhaabbattee faayidaa saba keetii eeysisuun fuula dura tarkaanfachiisuun dirqama keetiin isin jaa hanga nagaa wali jechaanu kanuma sheer walii godha. Hosheekka Abbutaatii baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabanya.